Yuunivarsiitiin Haramayaa qonnaan bultoota aanaa Haramayaa fi magaalaa Mayaaf sanyii filatamaa dinnichaa kuntaala 300 ol deeggarsa godhe. Qonnaan bultoonni deeggarsa teknoolojii qonnaa godhameef kanneen sanyii filatamaa argatan fayyadamaa jiruu fi jireenya isaanii fooyyessuuf cinatti rakkoo hanqina sanyii filatamaa mul'atu xiqqeessuu keessatti tumsa akka godhan Taanaa Waajjira Pirezidaantii Hirmaannaa Hawaasaa fi Qorannoo Yuunivarsiitii Haramayaa Dr. Isaaq Yusuf yuunivarsiitichatti waamicha dhiyeesse. Yuunivarsiitichi teknoolojii adda addaa qorannoo burqan hawaasa biraan gahuuf kan hojjetu ta'uu isaa qonnaan bultoota aanaa Haramayaa Mayaa Sitiif sanyii dinnichaa filatamaa bobbuu jedhamu deeggarsa godhu ibsanii jiran. Teknoolojii qonnaa sanyii dinnichaa filatamaa deeggarsa kenname kun baay'ina kuntaala 350 yoo ta'u hektaara kuntaala 280 oomishuu kennuu akka danda'u Dr. Isaaq deeggarsa sanyii yuunivarsiitii Haramayaatiin godhame itti gaafatamtoota waajjira qonnaa magaalaa Mayaa fi aanaa Haramayaa yeroo kennan ibsanii jiran. Deeggarsi sanyii filatamaa dinnichaa bobbuu jedhamu kun dhukkuba kan dandamatuu fi oomisha olaanaa kan kennu ta'u akka ta'es wal harkaa fuudhiinsa deeggarsa sanyii filatamaa godhame kanarratti ibsamee jira. Yuunivarsiitiin Haramayaa hawaasa tajaajiluun utubaa isaa sadan keessaa isa tokko qorannoon gaggeessinee waan fooyya'aa argine kan hawaasaan gahuu qabna. Teknooloojiiwwan adda addaa asitti burqu kan hawaasaan gahuu qabna. Har'aan tanagaa dinnichaan bobbuu jedhamu kun gosa bobbuu jedhamu kun oomishaan illee hektaara toora kuntaala 280 kan kuntaala 280 kan inni danda'a. Isa kanagaa har'a akka gargaarsaatti kan kennu aanaa Haramayaatii fi siitii Mayaa siitiidhaa fi aanaa Haramayaatiif sola kuntaala 200 toora Mayaa siitiif immoo toora kuntaala 150 waliigala 350 kan inni jechuudha. Inni kun gaa hawaasa 200 hamma 300tiif kan namoota deema jechuudha. Deeggarsi sanyii filatamaa qonnaan bultoota yuunivarsiitii Haramayaatti kenname kun kuntaala 200 qonnaan bultoota aanaa Haramayaa fi kuntaala 150 Mayaa Sitiif kan kenname ta'u waliigalaan kuntaala 350 yoo ta'u mallaqatti gara birrii biliyoona 1.2 kan shallagamu ta'u Dr. Isaaq Yusuf ibsa buufata raadiyoo Hayyuu FM 91.5 kennanii hubachiisanii jiran. Teknooloojii tokko oomishte teknooloojii kana hawaasaan gahuudhaaf akkaataa biyyaawwan guddatanitti teknooloojii kana abbaas irraa fuudhee hawaasaan gahuu jira. Kaampaaniiwwan adda addaa jenna. Kaampaaniiwwan san nuti immoo waan hin qabneef hawaasuma kanatti tajaajillee hawaasni kun ifumaaf oomishee maaliif qotee bulaa hunda waliin gahuun akka dhaaba mootummaa tokkotti waan ulfaatuuf hawaasni ifumaaf waliif qoodee akka oomishtummaa isaa jijjiiruuf ida'uuf tattaaffii yaadallee kan inni jirraa fi isa kanaaf guutti kan inni gaarra guyyaatti aanu isaan illee qotee bulaadhaaf ogguu hiran isaan bira dhaabbannee wajjin hirmaannee kannima san sadarkaa dhuunfaatti ilaalla. Itti aanee sagantaan keenya egaa biqilullee biqilaasaa isa baayoomaasii jedhaniin baala hammam baasaa firii hammam baasaa maayyira tamma firii isaa biqilee kanallee sirriitti hordofuudhaaf yaadnee jira. Sadarkaa digirii tokkoffaatti ijoollee pilaan saayinsii barataniif akka riisarchii sadarkaa hawaasaatti gaggeessanis godhuudhaaf yaadnee jira. Biyyoota guddatan keessatti kaampaanii gurguddoon abbummaa teknoolojii kanneen hawaasa biraan kan ga'an ta'uu fi sadarkaa biyyaa keessatti kaampaaniin akkasii kan hin jirre ta'uu isaa fi yuunivarsiitiin ammoo akka dhaabbata mootummaa tokkotti hawaasa hunda biraan gahuuf waan rakkatuuf hawaasni matuma isaaniitiin oomishuun tajaajilamuu akka qabanis ibsamee jira. Nuti gaa hektaaratti kuntaala 280 jennee jira. Immoo dachii irraa dachii garaagarummaa qabaachuu qaba. Dachiin akkuma beekamu bakka irraa bakkatti garaagarummaa qabdi. Kanaafuu hawaasa kana biratti hammamiitu hammam baasu jira. Nuti amma goasii oomishnu dhukkubaaf akka saaxil hin baane jenneeti hawaasaaf oolu. Sirriitti dhukkubaaf hawaasa bira gudhakuuf sirriitti dhukkuba ofirraa ittisuu ni danda'a waan ijoollee qorannoo gaggeeffama jechuudha. Tanagaa sadarkuma ijoollee barattoota keenyaan gaggeessina jennee jirra. Tanarratti dhaabbanneeti fuuldura maal tahuu qaba. Amma hordoffiin kun faayidaan isaa maal inni teknooloojii tokko kan itti booda dura kan kennee qabnu teknooloojii san hordofuu dhabu jira. Immoo amma san ni jijjiirra jennee jirra. Hordofnee fuulduraaf yaa sirriidha teknooloojiin hanqaarraa hirree jirru qotee bulaan hedduutti gammadaa jira. Immoo hanqina qabu sirriitti gara saayinsaawaa ta'een hordofnee
fuulduraaf fooyyina qabu gizeerraa gizeetti hoggarraa hoggatti ilaaluu qabna jenneeti yaadna. Obbo Zallaqaa Abdataa itti gaafatamaa waajjira qonnaa magaalaa Maayaa kan ta'an yuunivarsiitiin Haramaayee yeroo garaagaraatti qonnaan bultoota naannawaaf deeggarsa gochaa turuu fi yeroo ammaas akka magaalaa Maayaatti rakkoo hanqina sanyii filatamaa dinnichaan wal qabatee mul'atu bu'uura gochuun sanyii dinnichaa filatamaa kuntaala 150 ta'u deeggarsi godhamuu fi ibsanii jiran. Deeggarsi sanyii filatamaa yuunivarsiitii Haramaayaatti godhame kun qonnaan bultoonni naannawa sanyii kanaa fayyadamuu jiruu fi jireenya isaanii akka fooyyessanii fi gara fuula duraatti sanyii baay'isuun qonnaan bultoota biroof akka kennan gochuuf ta'u obbo Zallaqaan turtii buufata reediyoo hawaasaa yuunivarsiitii Haramaayaa Hayyuu FM 91.5 kennan ibsanii jiran. Deeggarsi sanyii filatamaa qonnaan bultoota magaalaa Maayaaf godhame kun deeggarsa salphaa kan hin taane fi gara mallaqatti birrii 600 kan shallagamu akka ta'es ibsamee jira. Zallaqaa Abdataan jedhama. Itti gaafatamaa waajjira qonnaa magaalaa Maayaatti yuunivarsiitiin Haramaayyaadha. Yeroo adda addaa qonnaan bultoota naannoo keenya jiraniif deeggarsa kennaa jira. Bara kana immoo keessumaayyuu amma hanqinni sanyii filatamaa dinnichaa bal'inaan jira akka magaalaa keenyaatti. Keessumaayyuu magaalaan keenya yeroo ammaa kana keessatti qonnaan bulaan bal'inaan kan dinnicha oomishu. Amma yeroo ammaa kana keessatti sanyii dinnichaa kintaala 150 yuunivarsiitiin deeggarsaan nuu kennee jira. Isa kana yoo barbaachise isa kana amma yeroo ammaa kana keessatti akkuma isin beektan qotee bultoota 150 calallee jirra. Keessumaa yeroo ammaa qotee bulaa nuti calalle qotee bultoota harka qalleeyyii ta'an sanyii bitatanii fayyadamuu hin dandeenye warra lafa qabanidha kan calalle. Kanaaf qotee bulaan kun sanyii kanas oomishee ifiisaas bu'aarraa argate waggaa dhufuuf immoo sanyii harkatti qabatee akka inni jiruuf jireenya isaa jijjiiruufidha jechuudha. Deeggarsi har'a kenname kun deeggarsa salphaa miti yoo ilaalamu yoo xiqqaate toora qarshii 650 olii ta'a. Dinnichi yeroo ammaa kana keessatti magaalaan keenya egaa potenshaala dinnichaa guddaadha qaba. Amma dinnichi amma nuu kennamee fi fedhiin qotee bulaa bira jiru waliin simu. Fedhiin qonnaan bultootaa fi humna dandeettii oomisha dinnichaa bulchiinsa magaalaa Maayaa olaanaa ta'uu kan ibsan itti gaafatamaa waajjira qonnaan magaalaa Maayaa obbo Zallaqaa Abdataa deeggarsa godhame qonnaan bultoota harka qalleeyyii caalmaaf kan raabsamu yoo ta'u qonnaan bultoota lafa qullaa qabanii fi humna dandeettii sanyii filatamaa dinnichaa bitachuu qaban bifa bittaan yuunivarsiitii Haramaayaa irraa caalaan argachuu danda'an irratti kan hojjetu ta'uu ibsa buufata reediyoo Hayyuuf kennaniif kaasanii jiru. Waliigalatti yeroo ammaa kana keessatti roobaanii kan isaan oomishan waan ta'eef qotee bulaan bahiif hin saaxilamu. Oomisha gahaa argachuu danda'a ganna kana waan ta'eef nuti hordofnee ogummaadhaan deeggarree yuunivarsiitii wajjin taanee akka inni bu'aa argatu ni goona dheetii yaada. Yuunivarsiitiin gama biraattiinis deeggarsa adda addaatti kan inni gochaa jiru. Ammas immoo yuunivarsiitiin qotee bultoota waa bitachuu danda'aniif immoo warra sanyii filatamaa kana dhabaniif maallaqa isaaniitiin akka isaan bitatan gochuudhaaf hanga tokko yoo haala nu mijeesse gaariidha. Maaliif akka aanaallee miti jechuudha keenya aanaan araddoota gammoojjii hedduura qaba. Dinnichi bal'inaan achitti ta'uu dhiisuu danda'a. Isaanii qotee bulaa hedduu uffisuu danda'an keenya garuu haalli jiru hundi saayii potenshaal dinnichaa waan qabuuf sanyiin amma nuu kenname kun hanga tokko qotee bulaa hanga tokkoof ni ta'a. Kaanis immoo gara fuulduraatti yoo kan argamu taate maallaqaan illee akka isaan bitatanii ni goona jedheetii yaada.